Tole kanaan dura barnoota waa'ee fayyaan wal qabatu dabarsee hin beeku. Amma barnoota kana keessa waan sin barsiisa jedhee qabadhee fakkiidhaan kan jiru irraa faayidaa aannanii isinitti argisiisuudhaaf waliin ilaalaa deemna jechuudha. Fayyaa keessatti barnoota saayinsiin kan wal qabate faayidaa guddaa qaba. Gaaffilee yoo gaafatamtan saayinsii keessatti barattoonni kutaa tokko hanga 8 jirtanii akkasumas warri barachaa hin jirres hin fayyada jechuudhaan barnoota kanas ni dabarsuu barbaada. Inni tokkoffaa aannan namni tokko yeroo dhugu wayii dheebuu bahuuf kan ta'u itti fakkaachuu hin qabu. Aannan maaliif akka barbaachisu yoo ilaalle tokko kaalsiyeemii of keessa qabaachuu isaadha. Aannan of keessaa uumamumaan albuuda kaalsiyeemii of keessaa qabu waan ta'eef nyaata kamiidhaanuu wal dorgomsiisuu hin qabnu. Kophaatti inni kaalsiyeemii of keessaa qaba. Waan lafee ijaaru jechuudha. Kaalsiyeemii kan gargaaru lafee ijaaruu fi pirootinii illee of keessaa qaba. Kanneen biraa qaama keenya ijaaruu madda anniisaatiif kan nu gargaarudha jechuudha. Aannan egaa anniisa kennuuf qaama namaa ijaaruun ulfaatina qaamaa garuu akka maddeen pirootina biroo garmalee hin dabalu. Kanaaf aannan faayidaa guddaa qaba jechuudha. Akka nyaatawwan kaanii dhugaatiiwwan kaanii garmalee pirootinii waan hin qabneef aannan faayidaa guddaa qaba jechuudha. Elementootaa fi viitaaminoota barbaachisan illee of keessaa qaba jechuudha. Aannanii viitaaminoonni fi albuudonni illee of keessaa qabu. Egaa tokko tokkoon laalla asirratti akkuma asirratti mul'achaa jirutti albuudonni kuni tokkoffaa aannan loonii burcuqqoo tokkicha keessa giraama 242 jechuudha. Burcuqqoon tokkichi walumaa galatti giraaman yoo ilaalamu 244 qaba jechuudha. Anniisaa 146 kaaloorii of keessaa qaba jechuudha. Pirootinii asirratti akkuma ilaallu pirootinii giraama 8 qaba. Cooma immoo 8 giraama ammas hin qaba. Kaalsiyeemii guyyaatti nu barbaachisu keessaa aannan loonii egaa parsantiin 28 ta'u burcuqqoo tokkicha kana keessaa ni argama jechuudha guyyaatti. Vaayitaamin D guyyaatti qaamni keenya akka barbaadu keessaa parsantii 24 aannan irraa argannaa jechuudha. Viitaamin B2 kan jedhamu haga guyyaatti nu barbaachisu keessaa parsantii 26 aannan loonii kanarraa arganna jechuudha. Inni biraa viitaamin B12 kan jedhamutu jira. Haga guyyaatti nu barbaachisu keessaa innis immoo parsantii 18 kan ta'u aannan kanarraa arganna jechuudha. Inni biraa elementii pootaasiyeem kan jedhamu qaamni keenya barbaadu guyyaatti parsantii 10 aannan keessaa argachuu dandeenya. Aannan keessaa elementii pootaasiyeemii haga guyyaatti nu barbaachisu keessaa 22% kan ta'u aannan burcuqqoo tokkichuma kana keessaa yookiin giraama 244 kana keessaa argachuu dandeenya jechuudha. Walumaa galatti aannan faayidaa hedduu akkasii guyyaa tokko keessatti yookiin burcuqqoo tokko keessaa argachuu waan dandeenyuuf namoonni kamuu osoo fayyadamne gaariidha kan jedhu isinii dabarsuu barbaadanii. Inni biraa elementii sileeniyeem haga guyyaatti qaamni keenya barbaadu keessaa parsantiin 13 aannan kana keessaa argamuu danda'a jechuudha. Walumaa galatti har'a aannan qabiyyee aannanii fi maalummaa aannanii fi wantoota of keessaa qaban waliin ilaalaa turre. Aannan albuuda uumamaan kaalsiyeemii jedhamu of keessaa eega qabaate qaama namaatiif kaalsiyeemiin immoo akka lafee fi ilkaan ijaaruu keessatti faayidaa guddaa waan qabuuf hundi keenya
fayyadamuu qabna jechuudha. Jabina lafeetii fi jabina ilkaaniitiif akkasumas ijaarsa qaamaatiif madda anniisaatiif pirootinii argachuuf albuudota adda addaa keessaa argachuuf aannan fayyadamuu qabna jechuudha. Walumaa galatti aannan asirratti ilaallu qabiyyeewwan hedduu akkasii viitaaminoota, kaalsiyeemota, pirootinoota, anniisawwan as keessarratti ilaallu kana of keessa waan qaba ta'eef hundi keenya aannan guyyaatti burcuqqoo tokkicha osoo dandeenyee fayyadamnee gaariidha akka jedhu tokko barsiisuu barbaadeeti barnoota kiyya har'aatiin. Hubachiisni kan jedhu immoo jala irratti kan kenname kana hubachiisni immoo waan gaariidha. Wanta tokko yeroo laallu hubachiisa qaba. Wanti kamuu fayyaadhaafis ilaallatee hubachiisni kennama. Aannan loonii yoo dhugnu dhumarratti hubachiisni kun aannan loonii yoo dhugnu kallattumaan yoo dhugne dhukkuboonni tokko nutti darbu malu. Akkuma ilmamteen saawwita akka kallattumaan yoo dhugne dhukkuboonni adda addaa nutti darbuu mala. Kanaaf haga dandeenye osoo daffisnee dhugnee fayyadamnee gaariidha jedha hubachiisni kun. Aannan loonii kana maal goona osoo daffisnee itti fayyadamnee kan jedhudha. Walumaa galatti barnoonni keenya waa'ee fayyaan wal qabatee har'a kana fakkaata. Asirraa isinillee dubbisuudhaan yaada qabdan nu kennuu dandeessu bifa viidiyoo fakkeessuudhaan kan kitaabarraa waraabamedha fakkaattiin kun. Ani immoo haasawa itti dabaluudhaan babal'isee akka namoota sagalee dhaggeeffataniif barattootaaf darbu waliin isinii dabarsaa tureera. Har'aaf barnoonni keenya kana fakkaata. Baay'ee galatoomaa. Barnoota keenya kanaan dura dabarsaa ture kan afaan Oromoollee seerota afaanii ka jedhu keessa ka ture waliin laalaa turellee yaada keessan nu kennaa turtaniitu baay'ee galatoomaa. Bifa biraadhaan viidiyoo ijaaruu haga dandeenyutti baay'ee hedduu galatoomaa. Dubbisaa asirraa viidiyoo kana laalati dubbisuudhaan faayidaa aannanii bartanii aannan akkamitti fayyadamu bartanii maal of keessaa akka qabu bartanii faayidaa isaa bartanii akka itti fayyadamtanii nama biraallee barsiistan nu argisiisuu kan danda'udha kuni. Walumaa galatti aannanumti maali bakka maal irraa arganna ka jedhu tokko isin argisiisa jechuudha kuni walumaa galatti. Kanaaf aannan fayyadamuu danda'uudhaaf akkuma jirutti osoo hin dhugne dhumarratti danfisnee qabbaneessinee dhuguu qabna jechuudha. Kana fakkaata barnoota keenya har'aa. Baay'ee galatoomaa. Baay'ee isin jaalannaa. Afaan Oromoodhaan wantoota adda addaa babal'isuuf jecha barnoota akka kennudha. Laayikii fi sheerii gochuun dagatinaa, sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Galatoomaa.